haasanis akkasimoo akkasumatti gachisiifama aangoon gaafa abbaan dhugaa dhaqee galma Minilik qabatu dhiigni Oromoo biyya saarraa baqatee waggaa 45 biyya alaa ture mootummaan amma jiru dhiiga Oromooti jedhee otoo amanuu baate biyyatti hin deemu. haa ta'uuti immoo har'a maaltu ta'aa jira? dhaabbileen lamaan hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi hoggansi ODP siyaasa akkamii uummata keenya irratti taphachaa jiru? kun kallattiidhaan nu ilaallata artistoonni. amma nuun diinagdeedhaan nu ijaaruu miti. waa'ee isaas nu gorsuu miti. kanan qajeelfama fudhadhu miira hawaasa Oromoo irraa hin qajeelfama fudhadhaan. qabatamaan uummanni Oromoo waan inni keessa jirurra artista ana qofaa miti. artistoon dabballee tokkorraa ergama fudhatee kan sirbu yoo jiraate inni I don't know mirga isaati. personally garuu miti. har'a dhaabi kun lamaan otoo uummata Oromoo istirasii tapha siyaasaa uummata jidduutti taphachaa istirasii keessa nu galchaa jiranii artistiis uummata Oromoo mara istirasii keessa otoo jiru ammaalan godhe seetan gaafa wantoota maqaa